Yooyyaa bakkuma jirtanitti nagaan keenya isin dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan darba. Dubiya keessaan tibbana kana dargaggoonni Oromiyaa keessa jiran magaalaa baadiyyaa keessa dirqeen gara mooraa waraanaa haramanii guuramaa akka jiran odeeffannoo miidiyaalee garaa irraa arganne ragaa suuraa fi viidiyoo wajjin nu mul'isa. Kun akkuma jiru ta'ee hayyoonni dhalattoota Oromoo biyya keessaa fi biyya alaattis argaman gara miidiyaatti dhufaa yaadaa fi muuxannoo isaanii uummataaf qoodaa jiru. Hayyoota yaadaa fi muuxannoo dhimma kana wal qabate qoodan keessa biyya Ameerikaa keessa elektirikaal injiinar fi Dooktara kan ta'an Darajjaa Hawaas tokkodha. Dabalataanis hayyoon dhimma waraana Itoophiyaa keessa hirmaatan akka beekan keessattuu bara mootummaa Dargii qondaala waraanaa akka turan fi muuxannoo qaban yoo ifoomsan adeemsi kun akka raayyaa ittisa biyyaa miidhuu fi dirqeen dargaggoota waraanaatti galchuun lola kamuu keessa garichi akka dafee harka kennu yookaan booji'amu taasisa. Sababni isaas loltuun lolatti geeffamu fedhii isaa malee waan harame ukaanfame yookaan dirqeen galfamedha jedhan Dooktar Darajjaa Hawaas turtii televezyiinii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN gaazexeessaa Dajanee Guutamaa waliin godhan irratti. Dubiyya alaatiin abbaa irree ibidda nyaaraa goraa diinota yookaan amma yaaddoota isaaf kan balleessuuf duubatti hin deebine akkasumas biyyoota warra kaabaaf qoree dhoqqe keessadha kan jedhamu pireezidantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin amma immoo Yuukireen weerara daangaa isaa babal'isan waggaa 3 gubbaa gadiitti yookaan qilleensa lafootti akka talbaa eelee sibiilaa kaamu akka barbadeessaa namoota nagaa ajjeesaa Awurooppaa rarraasuu osoo hin ga'iin agarsiisa waraana guddaa guutuu mootummaa Awurooppaa fi Ameerikaa sodaachisuu rarraasuu gochuuf qophiin gama hundaan xumuramuu isaa miidiyaaleen dhiyeenyatti dhimmichaaf quba qaban kanneen akka CNN, The Telegraph fi CGTN bifa oduu simbirtuun gabaasaa jiru. Ispoortiin gooyyoota lamaan darban kanatti daawwannaa fi jaalatamummaadhaan akka addunyaatti waancaa addunyaa Ingiliz Pirimeer Liig itti aanee sadarkaa sadaffaa irratti argamu wal dorgommiin kubbaa miilaa kilaboota Awurooppaa Champions League godhamee darbeen deeggartoota baay'ee kan qabu Arsenaal PSG'n yoo injifatamu tapha diraamaa fakkaatuun Baarseloonaa fi Inter Miilaan 3-3 wal qixa bahaniiru. Dabalataanis taphni irra deebiin godhamu haalaan deeggartoota kilabootaa fi jaalattoota kubbaa miilaan Arsenaal Baarseloonaa Inter Milaan fi PSG eegamaa jira. Nu dhaggeeffachaa nu waliin waan turtaniif guddaa galatooma isiniin jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.